Gimana jadi buat begitu? Abdi yang abote ya. Mi amma sekolah nanti. Isi mi amma ha ko nanti. Wani kun dubarti da mi amma ko ma abote ya. Bak ayo nasi ko. Bak ambo ina bobi. Ko amma ko yitamian, amma ana amma ko yitamian. Mi amma si ko ajiri bar. Ayo dan dai mi akami rasi food ayo dan dai birri rasi food sun kijibu. Man Kuno asirra of gata bon natin dia natin dia kana raw kuci yazi natin dia wa chura ba do ada nase ina argitani takka harka ke najjes takka kana raw ku feti ni ngarde midi asiti sababa siti ta'amala ille karta kande akkasina natta sum dia abdi birri si kenna sinjire bar ana si ken nan kenni natana rampuranne birri ti isirra fudatu barbada isibira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kabajamtoota furtada keenya hundi keessanoo bagana ganu jiratan fayyaa abdanii jiru jireenya keessan haalli qilleensaa maal fakkaata isin jedha kabajamtoota furtada keenya guyyaa har'aa viidiyoo ajaa'ibaa tokko qabadhee isiniif dhiyaadhee jira innis maal yoo jettan abdiin na jala hafaan jiru jechaadha abdiin kun eenyu yoo jettan mucaa zaalikaan meeshaatti gurguratte jechaadha meeshaa osoo sarakkabini meeshaa mana keessaatti gurguratte isa gadhiistee baduuf deemti inni dirqama abdiin fawwan agarsiisuu qabda jedhee jennaan ana wargarsiisuuf yeroo isin dhuftutti wanni akkana kun dogongora akka ta'e ani yeroo himuuf mucaan akka feekii wayii jidduu tana jirtu argee mucayyoodhaan mallaqa naa deebiseen zaalikaadhaan jechaadha zaalikaan mallaqa illee deebisuuf diddee meeshaalee meeshaa manamaa kana bakka jirutti itti gurgurattee mucaan akkanatti kun booyaa jira jechaadha halkanii guyyaa telefoonaan hirribana dhoogge kabajamtoota hordoftoota keenya kun amma yoo asiin gallaaluchaadha ammallee dhufaa jira akkasitti anamma kaameraa kana bakka kana kaadhee kaameraa kiyya kaadhee jechaadha maal akka inni narraa barbaadu narraallee dhaabadhu mucattii tanarraa sii fuudhuu hin danda'u yaada kan keetti kennattillee jedheeni na dhaga'uu diddee jedhisteetu waan na jala deemaa jira maal akka inni barbaadu mee gaafadhaa hanga dhuma sagantaa kootii na hordofaa isiniin jedha. Abdi Ayo banni mee ulo maal barbaaddu? Banni jechuun yoo namni bane dura ulaa namarraa barbaadu salaamu Siin Abdi akkam abdi akkam Komaanutu kootu maamuna keessa deemsa maal siin jedheen kooti yeroo muudaa kanatti lolteen dandeetta qoy maal siin lolteen dandeettaa maal salaamu alaikum namni osoo jedhe wa alaikum salaam jedhe akka namaatitti namatti taase koota'e koota'e mee qabdaanu barmee gaasi gaafataa jira ta'e hin dhufa Ya Rabbi ki aku akan kesini Abdi Komaan irraa barbaadate? Haa? Koo gataa hime waan sirraa barbaadan siima akkanuma lolaan olillee yeroo hunda lolaa handan Abdi an jireenya mataa kiyyaatu jiraachuu dadhabeeraa siin jedhee jira. Ijoolleen ati jala fiiddee jala munaafaqattee mallaqa kan kee karaan taanetti jala gannatti sun warra jiruu kiyyaa ijoo balleessuuf halkanii guyyaa dheebotaa jiran. An nama nabzeeti yaafuu waan goone sii waan takka godhuu hin danda'u. Waa'ee birrii mucayyoon si nyaattee san yoo na gaafachuuf dhuftee jiraatte dhiifama na godhu. Kunooti karaan narraa deemuu hin dandeessa. Obboleessa kiyya boqonnaa barbaada. Waan dhufeef osoo hin hubatiin barate amma caaluma jettee ofirraa zabarra jirta. Bakka jechuun ni jira shayxaanummaan isiin akkanasitti gootee akkatti si warwaachisiisu waan hin beeku. Garuu immoo abdiyaan akka ilma namaa tokkotti wanta si himu yoo ka jiraatu taate ani haga danda'uun rakkoo kee ilma dhiiraati machim rakkattee beeyta jedhee yaada obboleessallee qabda si gala rakkoo kiyya kana naaf hubattaa yaada. Naaga danda'uun rakkoo keessa naa hubattee kana gargaartuuf malee akkanatti akka ati wayiwaattee waan isiisitti goote biraan san beeku. Garuu mootu sa'aatiin haari jedhu hunda abdii maal barbaadaa abdii lola. Jechuun waan kana sirraan bareedu. Dhaggeeffadhu kwa. An narraa bareede narraa fokkisee ofiin jiraadha. Nabzeetiyyaan jiraadha. Fokkisee dhabaate wanni nama naqeen jiru. Narraa fokkisa dhugaadha.
dhiirri waa si godhee jira natti madu si faana dhaabata si faana faana dubartii mee maal jedhee si yaanadha dubartii siituma biyya keessa jiru hin beektu biyya mirgi dubartoota humnaa ol eeggamu hin beektu kanaafuu waan si jechuu barbaadu jira dubartii yeroo dubartii mallaqa gajjisitee mallaqa kan kee kennitu an keessa jira mucayyoo walii galtee hin qabnu afaan Oromoo barsii himi ati situ nagaraan jirre kanaaf bakka an si gargaaru hin dhandhee yoo dhiironni biyya kana keessa si tuqanii jiraatan nagaafadhu anas wajjin du'a yoo namni tokko tiisa bal'icha akkana sirraa kaase abdii jedhi telefoonaan naa bilbila kana irratti waan dubartii ati mallaqa kenniteef si qoy bara namni osoo dhiira taate wanumaan sitti dhufuun jiru yookaan ati maal kiyyaa miti maali miti ammallee wanti sitti anillee osoo jarri ati birrii ittiin kennatte sun osoo dhiira taate maaliif natti mattaan irraa deema abdii siin hin jedhu anuu sitti ni maddo abdii amma rakkoon olumatti jabaattee dhufeetiin naga danda'uun si kadhataa jira malee bar yeroo akkanatti gaddeetiin na laaltu biyyaansi ilma dhiiraati waan irraa hubattaa waan tokko rakkoo dabarsitee jirta rakkoo dabarsitee kanaaf ilmi dhiiraa tokko waan itti jabaate malee akka nammataa gadi hin qabatu jettee yaaddanatti fakkaatee ture ati garuu waan takka si gala tayyib ishi maal feeta manatti madhume mee maal feeta amma abdii maal feete naa hin madhu kan waan dhufte qofa maanatti hin dhufin si hin jenne deengadhu hiriyaa kan kee biraan natti hin dhufin deemi intaluma sanirra obboleessa kiyya meeshaan kiyya yeroo shan mojjaha yeroo lama sadii gurgurameera kijiba tokko malee jecha amummatiin tun geemii sirratti taphatte ati qoy sammuutamin yeroo yaaddusa meeshaa walii galteen osoo meeshaa kan keen baasin maaltu si bochise osoo meeshaa kan keen baasin birrii akkamii mucayyoo kennite abdii bara osoo maallaqa xiqqaa keenyaatu mutaate rakkoo kan qabu ture garuu waa baay'ee naan jettee boo'ichi dhiirarraan bareedu sitti boo'ichi dhiirarraan bareedu dura maa si fuudhattee ni ergu manatti abdii dura si fuudhattee ni si fuudhan jenneen abdii si fuudha miti kaani jedheen ishiin awwala osoo waan takka hin beekin akkana si jaaladhaa meeshaallee bareedaa qabaa mannillee bareedaadha wanti hundi bareedaadha bakka maallaqaan kanaatiin argattu anillee waan Itoophiyaa deemuu barbaadeef maal isiin naan jennaan haye bakka eega waan akkanaa ta'e an duraanuu rakkoo guddaan natti jiraatiti eega carraa akkanaa argadhe maaliif itti hin fayyadamne jedhee itti fayyadame erga itti fayyadame immoo tokko nu deebite teessaniifuu rakkoo biraa keessa jirtan abdii waan ani keessa jiru boodatti hin beetu abdii mee waan boota mee ammaan si godhe natti ishi mee ammaan haa godhu natti hin wanni kun dubartiidha mee ammaan godha maa boota jedheen bakka irraa si fuudhatan bakka an boo'in abboo abdii kon ammaan godhe jettamee ammaan godhe jettamee anaan mee ammaan si godha jedhee bara ayyoo danda'e mee akkami irraa si fuudha ayyoo danda'e birri irraa si fuudhu sin kijibu meeshaa irraa si fuudha kalaas poolisa fidi anillee ragaa si baa isa abdii yoo meeshaa irraa naa fuute ati siqaayi meeshaan kun kiyya jetta yoo meeshaa kee irraa naa fuute ati meeshaa kee akkamiin naa kenni taate ishi meeshaa kiyyuma kana fudhadhu irraa ati wanni boottuuf hin jirtu ilmi dhiiraa boo'uun gaarii miti si galame ilmi dhiiraa boo'uun gaarii miti meeshaa fudhu waan barbaadate anama meeshaa illee barbaadu abdii yoo ka dandeettu taate yoo ka obboleessa qabaatu taate si galamiti yoo dandeette rabbiif jecha maallaqii akkasiin naa deebifte naa gooshi si gala maallaqan deebistu moottiin kunoo mee amma itti bilbila koo dhaabbadhu mee yooma isin maanuu maallaqa kee deebiste galani rabbi jiraateeni mucayyoon bar tokkoffaa walii galtee hin qabnu muusiin jedheen amma nuu didde shakka walii galtee hin qabne manuma tokko akkamitti jiraattan abdii maal taatasi ilmi namaa yoo wal jaalate humnaanii miti barka namni wajji jiraatu si gala jaalalaanii waan kana walloodha qabna jaalala waliin dabalamtanii dhageeffadhu mucayyoon tun tokkoffaa waallee godhattee deemti nam tokko isiin danda'u dhugaa dubbachuuf namni itti dhaqu nama meeqatu itti dhaqeetumaan as gara galeetumaan birumaa deema osoo waan akka ittiin dubbatin ni beektanii argaa tayaa ki duullee taatu dhagaa jirta
ni beektatillee. Abdii barane kabajaatee sanii malee kabajaa dhiiraatii fi malee ani mijee tana deemee qismii ballageetiin waan kiyya gaafatu hin dadhabu. Qoy mee caddisi qoy. Qoy. Hin dubbatine. Maal dubbadha? Tiyaa hubadhe. Rakkoo biraan hin jiru rakkoo. إن الشخص المطلوب لا يجيب في الوقت الحالي. الرجل محاولة. أما اللي تانا اتديبسا أنا أفتش النبض. يا أبدي أمال قر. دبيت أنا أوفتين أكيد قليل. لا كيف لو أتم بجامع كنا بفتسا هنتا وأبدي أكنت. Abdi manu mana geessi manu mana irratti gaafa Ana kasi geessu dhageeffatu koo waasitti ma qoy. Ay qalbiiti. Hundi qisheetanaa shawwadde. Abdi bakka itti dawwalaan oolini yoo dandeetti manuma nageessi manumatti naa gaafadhu abdi. إن الشخص المطلوب لا Kanaa miti jennaan silaa wal lola qabnaan naan jette miti naa wajji walii galiiti yaaga dandeettun qismii ballayine sirraallee nagaa naa baatu anallee maallaa keessa nagaan naa deebiftu. Amma ishee waasitti ma narraa fudhatta. Waasitti ma narraa fudhattaa sin jedhaa bira. Meeshaa lamaan sirraa fudhadha rabbii keessa waa dhufu gaafa rakkoo guddaa keessa jira. Ishee dhageeffadhu kaa ishee tamaa rakkoo guddaa keessa jiraatte narraa fudhattee dhabaattee si'i. Mucayyoon waa isiin dalagde sitti maa jiraama. Gaafa tokko akkana waa wayii na nyaachistee rabbi na haadhiisuu isi maayyuu natti fakkaatee isiin anaa miti jettee waa akkattee jirti na nyaachistee dhukkubsadhee mana yaalaa dhaqe. Mana yaalaa dhaqee poolisiin illee hattaa nyaata san barbaadaa turan. Isiin dhabamte. Dhabamtee innaan ilillii gaafiidhaan muddamsiisanii namooti waan jettu wallaaltee afaan walii hidhamee hanga achi baduu dirasii geette jechuudha. Gaafa kaan maal taate mucayyoon osseentee algamoo kiyya kana itti horii irraa bitadhe jettee caccabsite. Gaafa kaan ililliin isii barbaadu mana keenya seente jechuudha kutaa hirribaa kiyya. Ka'amma zaalikaan kiyya jettuun kana jechuudha. Seentee yoo balbala cabsitee yoo isiin seentu zaalikaa wayituu mana san keessa hin jirtu. Garuu algaan caccabee jira. Zaalikaan gaafa kaan yeroo deebitee dhuftu kutaa hirribaa san namni caccabse kutaa hirribaa namni cabse ililliidha. Algaallee namni caccabse ililliidha. Mallaqa doolaara hagana gahu algaa kana jalaa qaba san caccabsanii fudhatanii jette jechuudha. Silatan tokko na dhamu. Zaalikaadha. Mucayyoon dhageeffadhu ooftee maallee seerallee taanaan namni dura balbala cabsetu algaa san cabse jedha malee si galaami osoo balballi hin cabin algaan cabe jedha hin jedhu jechuudha. Kanaaf jecha siisteema ajaa'ibaatiin nuti deemtee akkatti waajjira poolisaa dhandhuun dhabnee jaarsummaadhaan kadhataa ture. Amma mallaqaa sii kennan narraa bayyannaan narraa bahuu didde. Waa'ee mallaqa kan keetii meeshaa bitattee san ana wata akka gara naan siin danda'u. Gara waajjira poolisaatiitiin illee taanaa ana ittiin galchiin ufumaa dhaqe. An wayii siin jedhe. Jechuun mara ana kaashiidha. Waajjira poolisaa illee hodhatte dhugaa dubbachuu si masaalfata. Maaliif jedhika? Meeshaa itti gurguradha jettee irraa bitee jettaa mire? Faakturaan meetii siin jedha seerri akka seeraa dubbataa mire? Ragaa meetii siin jedha? Ragaa qabdaa yeroo itti kennitu eessa itti kennite natti himi? Bakka itti kennite natti himi? An waan sii danda'uun qabu abdii. Dhuftee mataan an dhukkubsin. An nagaan jiraachuu barbaada. Amma bilisa ta'ee jiraachuu barbaada. Keessattuu waan zaalikaa natti himi. Kanuma siin jedha. Nagaan deemuu dandeessaa? Agaruma nagara gara tabakkaa. Mee maal godhin ishimee kana naa godhi naan jedhi natti sii godha. Moo birri narraa barbaaddaa sii kenna birri yoo feete. Birri feeta? Hoo waan qabu sii kenna. Birri feeta. Tiyyumaayyuu
osoo gadan da'uun irraa naafuu dhufyaawitee na wajji yoo ilma dhiiraa taatee akka dhiiraatti yaaddee gartee mee abde ishi na wajjiin deemu na wajjiin mana dhaqe mee an na wajjiinuu mana dhaqe an isimaa ijaan arguun barbaadu bakka isin jirtu badee jiraan hin fedhu an isii arguun barbaadu mee beena naayyuu mana sanuu mee wajjiinuu gaafanna waan isin jettuyyuu laalta beena yookaan immoo na dursii gaafadhu dhaqi wajjuma dhaynee gaafanna ati qoy abde rakkoo amma booda dhufu ani fedhu haa hidhamuuf sababa isiitiin fedhu haa miidhamuu garuu akka obbolummaa takkatti dhufee boo'ee imimmaan buusee si fuuldura taa'ee akkasitti himadheef biyaansi xiqqollee taatu waan haga xiqqollee taatu obboleessa qabdanii yaadda jedheeti si galaana abdii ayi kanaa miti ani hin danda'u bakka waan feete godhi yoo ka jettu taate rakkoon kun nu hundaayyuu faalee fixaa beek silleesii hin ta'u zaalikallee hin ta'u anallee hin ta'u rakkoo guddaa uumama si galaame ammana san seennan takka ganzaba kiyya fudhatu takka zaalikama ajjeesuu udhe takka of ajjeesuu rakkoon nu hundaayyuu laayitee yaabdi yoo dandeette na gargaara atis obboleessa qabda miicee tana waan feetillee taatu gaafa dura jaalalaa walii dabalamtan fedhu lolaan haa dhuftu fedhu maalaan haa dhuftu namni yoo jaalalaa wajji jiraate malee dirqii wajjin jiraatu si galaa miti yeroo akkanatti mataa gadi qabadheetini rakkoon biraatu kanarra jiru rakkoo biraa ammallee osoo maallaqa kana qabaadhee bar osoo maallaqaan gasga'uu sanarraa nyaatu baatte algaa bitatte meeshaa bareeda abdii bar jechuun maala kanaan jettanii beektaa bira kuttee bakka rakkoo takka hin qabu annam takka wajjin jiraadhu wal fuun biyaan isaanii akkasanii barnaan dhibne ka fuudhiinsa isiillee haana sobdu rakkoo hin qabu. Kana kunoo kana abdii dogongorri jalqabarraa dogongorte dhumarratti wanti ati sirreessitu hin jirtu intala si fuudha jettee naaf fuutaa siin jette osoo haadha abbaa isiin eeyyamsiisin erga maallaqa hagana ga'u kana onnee tanteetiin garsiiste deebitee nama na jeefatin ofuma of ajjeefadha. Awwaani si godhu. Barabdi. Abdii mee rabbi jedhiti boqonnaa fudhachuu barbaadan alaa deemi. Booda manatti yeroo hangalutti kootu. Abdi. Abdii naan jedhanii yaa. Akka ana ajjeesta. Dhageetta. Takka ana ajjeesta. Nagaan oolu. Yoo ati na ajjeesuu. Abdii kanarraa of gata malee gartaa mi'aarra ani mana kana gad dhiiseen deemu. Amantus amanuu baattus yoo na gargaarta. Na gargaaruu baannaan takka harka keettu na ajjeesa takka ammoo ana fooqii kanarraa sii kufee du'a maallaati ama booda dandeettu na gargaari dadhabduu gartee miti lubbuun tiyya sababatee sallamaan baati gaafa san boolla seentan ilaallattan kun dhugaa jiru siimaa jira. Si gargaara wannan si gargaaru bakka isin jirtu deemnee wajjin si gaafadha kophaa kiyyaa mitillee. Anillee kana barbaada dhayitee naa gaafatta. Naa kennitu naa kennu baattummootu achi boodaanuu waan godhun beeku. Akkasii yaalla bakka amma deemi kaama. Abdii dhageettaami wanni taasaartu guutuun fudhataman qabu. Si gargaara jedhee jira. Si gargaaruu garaan danda'uu nani mallaqa kan kee fuudhee kiisa si kaawuu hin danda'u. Mucayyoo ammoo si gaafadhee jirallee ammallee lammaffaallee si fiduu duratti illee hin gaafatu. Kana boqonnaa fudhachuu barbaadan irraa deemi. Abdii akka gara deemu qabu jedhu. Gara deemu qabu miti kootu balbala sirraa banaa baay'ee si jira. Maan kunoo asirraa of gatamu natti hin dhiyaatu kanarraa of kuchisiisu natti hin dhiyaatu achuma dhaabadhu waadaan haasa'e hin argitaani takka harka keenya ajjeese takka kanarraa kufeetiin hin gartee miti asitti sababa sitti ta'a malee illee karta kan deemu akkas naannatti as hin dhiyaatu. Abdii birrii sii kennaa siin jedhee bara ana sii kenni. Naan kenniin ati narraan furanne birrii tiyya isirraa fudhatuu barbaadaa isii bira nageessu. Ishi ana irraa sii fuudha. Isi bira nageessi. Si geessa ishi tamaam abdii gattaa. Achu dhaabbadhu siin jedhe abdii natti as hin dhiyaatin. Ishi ragaagaa yoo fooqee kanarraa lubbuun tante yeroo takka baate lammaffaan deebitu. Ani laal amma booda jireenya kee jibbee jira abdii ani dhageeffadhaan jireenya kee jibbee jira. Birrii tante sii kenna abdii. Jireenya kee jibbee jira. Sii kenna siin jedhee bara. Dhayitee irraa naa fuuta. Irraa sii fuudha. Ayyaa kun waata haga sanii deemi waan fedhatu fixadhu anillee mana kanaa gadi hin bahu. Taa'ee si eega
deemi waan fidate fixadhu karaa manaa deemnee maallaqti irra naa fuudha. Yoo asii of gaddarbitee wakasii. Hin darbu. Mii wallahi hin darbu jennu. Wallahi hin darbu garuu ati mootuu gartee miti hin deemnu akkasii jinnii jennaan gartee miti. Asillee hin deemu karaa gubbarratti illee sitti jijjiirama jennaan makiinaa jala of kaayaa akkam. Ishi sitti jijjiiramu. Takka. Qaxxitaa mana dhageessitee mana si geesseetti maan si gaafa. Tama deemi fixadhu waan fixatu heddu taa'ee si eegaana sun. Waan taate shaytaan akkana kana mana si geesse sin jedhee jira kalaa sabbi.